السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو أبدفتواتاف كبجمتو تكيني أكم نجاك سني جرتو بجراتني أروان تقص أبدا سني دفجرة وأنا كل مالي يوجدن أكم بيكم ترويكنا بدي أجيم بلسف نموني باين كومنت باي برسني تراني أكاسماس نموتا كومنتي برسن قفتون تاني ريوني سالة باي تي أراني تراني زينس كرا كومنتي تين أجين دركما دفاي إفهم نوقف قافتشوك أباج أجتن سين قفا أصونتاني ريون نسال باين أجفتوتا كي إفهم قافتشوك أبدا أنا يدو كراكراتا التموجران أجفتوتا سافي ريوتا ساقفا أصونتين أنيس أكاسوما أجفتوتا كي إفهم قافتشوك أبدا أني قرصاني توري نافو إن اللي بدي إسابيك إفهم إسين قافتشوف فوجرا أما مسكنتا كنيا تنوركفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركبون هوردوفتوتا في كباجمتوتا شاشتو أكم نجاك سنجرتو بجراتن. الرون إدو كنا أرجعني مال. أكتر أمة إفهم قافتو. سكنتان كينيا كارا سكنتان أمة كي إفهم قافتو جرا. مال بلسي إفهم. أدي دولا بلسي تاتو بيكتا. مال بلسي ميان وان كنا بلسي نانجي. وان بلسي تاتو بيكتا. تولي هوردوفتوتا في كباجمتوتا كينا كنا أكو مسنجت إسين لي إسين ولي نجستي جرا جالسوني إسي وجين تاتي. أنا جبتي جور أنا كان مسكين الوجار ربي أنا وانا من نادو بتنجيل ولات ما دون غرام كتي ما دون تنقيا أنا دوبر لازم لي أكاسوما أراوني إدو كانت أرجميف أكو بيكمو ديها ما جافت أمتان كي ديها ما جافت دونا جتيج ألتونيس إسي وجين نجفتي جورا أنغروان بالليسة ديها ما جافت دو كنا ناديبه تولي إرجعتني بالليسة جرا ديها ما نقولا غروان بالليسة بيه Rankichi guyyaa dura isiniif dalagsuun jechuudha. Barumsa isiniif ta'a. Nu hundaafuu barumsa ta'a jedhee dalage malee waan san dhugaadhaan itti yaadee wanni kun jibbaaf dalageeti miti. Dhugaa isin himuudha jechuudha. Fakkeenyaaf fiilmii tokko yookaan diraamaa tokko gulaaltan diraamichi suni fiilmiin isin laalchisu jechuudha. Waan yeroo san waqtaawaa san ta'u jiru sun taane waan dura dabree fi waan fuuldura dhufu nageessanii waan dura dabree fi waan fuuldura dhufu irratti xiyyeeffatee kan hojjetu jechuudha diraamaan fi akkasuma piraankichi an guyyaa san hojjedhee dhisi jechuudha waan yeroo san nu keessa jechuun ofii kiyyaa waan ta'e osoo hin taane waan namni barumsa guddaa irraa argata jedhee yaadeeti hojjedhee jechuudha kanaafuu an akkas yaadee hojjedhee nammoo gara biraatiin na fudhatan jechuudha gara biraatiin faamtan waan ta'eef kanaafuu rakkoon qabu dhiifama naa godhaadha balleessee jira badii guddaa qaba erga isin jettanii tole homaa rakkoon qabu kanaafuu na arrabsuun keessan illee natti tola na qeequun keessan illee baay'ee natti tola na gorsuun keessan illee baay'ee natti tola maaliif osoo na jibbitanii na arrabsitan osoo na jibbitanii na qeeqtanii osoo na jibbitanii koometti naan barreessitan waan na jaalataniif anillee akkasuma baay'ee isin jaaladha jechuudha baay'ee tokko isin jaaladha dhugaa rabbi maaliif akka isin na jaalatan baay'ee ni beekaa hordoftoonni kiyya jechuudha. Baay'ee hordofta gaarii baay'ee na jaalatan qaba. Waan na jaalatan na arrabsanii waan na jaalataniif isinillee karaa hin taanerraa waan dhugaan waan akkas yaadee caaltuu yoo ulfooftee ilmoo garaa baasii maarree akkas ta'e yoo jedheen waan dhugaan akkas jedhu seetanii aaruun keessan dhugaa qabdan jechuudha. Maaliif wanni kun ijoollee shamaraa irratti waan irra baay'inaan deddeebi'ee hojjetamudha. Waan kana laalee waan baay'ee arguuf jechuudha. Haala piraankiitiin akka isin barumsa irraa barataniif isinii hojjedhe malee waan akkasii ayidoon hin dalagaeeti kana duras dalagee hin beeku amma fuuldura kiyyaas hin dalagu inshaallah waan maaliif obboleetti qaba dubartii irra dhaladhee obboleetti dubartii qaba akkasuma ta'an of jalaa qabullee dubartiidha waan taateef waan akkana ana yoomiyyuu hin dalagu akkasuma isinii waan na gorsaniif waan isin jaaladhaa baay'ee garatumaadha garuu nama tokkollee kan nama naa dubbatu jagarree namni hunduu anumarratti duula dhugaa rabbiin kun baay'ee obsa qaba jechuudha maaliif arrabsoo kana hunda baadhadhee jechuudha yoo xiqqaate nama 4,000 ta'a. Of hin jejiin kan nama jajamala of hin jejiin. Of jajuu sun taane dhugaa dubbachuun qaba jechuun gamii atu arguu jirta jechuudha koomintii gaaf duraarra koomintii 2,500 dheengaddaa kanarratti ammoo koomintii 1,000 nama 3,500tu na arrabse jechuudha. Namni 3,500 kun na arrabse ana gamma nama tokko arrabse jechuudha.
tamam fudhadhee haadir jedheeti isin hunduu erga waan na arrabsanii baay'ee galatooma waan na jaallatanii na arrabsitan malee waan na jibbitaniif miti anillee baay'ee daran isin jaaladha ammas taanaan yoo an karaa badaa karaa qajeelaa gara karaa badaa gore na arrabsaa namni na bira jirtan yoo dandeettan na tuma rakkoon qabu isinii tumama isinii arrabsama yoo na arrabsitanillee ni hammanadha ammoo na arrabsitan jedhee ol deebi'ee isinii arrabsu maaliifi yoo isin arrabsitan anillee yoo isin arrabse sirriin dhufe jechuudha namni kun maaliin na arrabse jedheeti of duuba deebi'ee jechuudha laaluu qabu waan isin irra na arrabsitan san of duuba dhaabbadhee ilaalee namni kun ana badii balleessan na arrabsee ana karaa sirriirra hin jiru jedheeti waan irra dhaabbadhee koomentiin isin naa barreessa irra dhaabbadhee ilaaleeti jedheeti karaa san irra deebi'ee gara karaa sirriitti deebi'uu qaba jechuudha. Piraankichi guyyaa sana hojjedhe garuu piraankii barumsa isinii ta'a jedhee hojjedhe isin karaa biraatti fudhatanii tamam erga jettanii barii fudhee jira nan fudhachaadha dhiifama naa godhaa isin jedhee jira yeroo biraallee dhiifama naa godhaadha kaarraa garuu yeroo biraa immoo piraankii akkanaa kanneen hojjedhe barumsa irraa argatan jedheetiin yaada malee waan dhugaan yookaan ilmoo kee jibbee yookaan jaartii jibbee yookaan wanna jedhee miti jechuudha. Namoonni tokko tokko ati ilmaa maaliidha ati namuma akkamiiti ati maaliidha jechuudha. Akkuma naa gartan kana nama jechuun nama akkanaati dhiifama naa godhaati. Kanaafuu piraankichi sun barumsa isinii ta'a jedhee yaadee dalage malee waan biraa akka karaa biraatti na fudhataniif miti. Kanaafuu dhiifama guddaa naa godhaa isin jedha balleessee jira. Ana qofaa miti caaltuunis na balleessee jirti jechuudha. Atillee dhiifama godhu. Ani maalin balleesse? Maalin balleesse? Piraankii dheengadda narra hojjettee. Sababni piraankichi kun wanni kun hundi eegalee maali? Piraankii narra hojjettee. Harka koo kan duraa sirraa deeffachuuf. Hordoftoota kiyya pirankii isi amma ittiin arrastan kun kanarra hojjete caaltuudha. Ka isi arrasta ammoo na ana leesh gaafii guddaan itti jira jechuudha wanni kun dhugaa rabbi yoo dhugaa kan balleessaa qabu siif. Akkamiin balleessaa qaban? Kan ilmoon barbaadu jechuudha. Ilmoon barbaadu yoo jedhe akkamitti jechuun ati akkamitti uummata kana hundaafutti pirankii makkaanarra daleeddaadha. Wannummaan na arsi. Koomintii kanarratti namni tokko namni caaltuu arrabsan jiru anna hunduu anuma quba laatan jechuudha. Leesh kun maaliif ta'e sababni kun ta'eef maaliif? Galatoomaa baguma isaa rabsitan. Akkamiin baguma isaa rabsitan jechuun maali? Badee ati balleessitan arrafuu qabaa? Ani maalin balleesse? Dhugaa rabbi obsa guddaa qaba jechuudha. Obsa guddaa qaba. Maaliif ol bahee miidiyaarra ol bahee isin arrabsine garuu piraankii akka hojjete isiidha. Ka isi arrabsita ammoo ana. Kun maaliif ta'e? Ani ilmoon barbaadu hin jenne si kan ilmoon barbaadu. Akkamitti ilmoon barbaadu? Namni kadhatee kan argatudha. Ilmoon barbaadu wanti isin jedhee kan barree buusan karoora qabannee jirru akkamitti jedheeti malee waan biraatiif miti ilmoo kee jibbaaf miti. Erga rabbi nuu kennee immoo fudhachuu qabdan. Tole atan mallee karaa biraatti nu ofiin kaanuu jalaa bahuu dadhabnee jirra. Kaanuu jalaa bahuu dadhabnee kun har'a dhiifama gaafachuudhaaf iddoo kan argamne karaa biraa nu naqini amma asuma dura dhaabbata. Kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa akkana isin jedhaa dhiifamne kiyya kaarraa kana fakkaata. Caaltuullee mee arrabsan dhugaa rabbi osoo ishee arrabsanii eenatti tola. Dhugaa rabbi osoo ishee arrabsanii biyya jaalatan ammoo nan arrabsanii. Laa ta'ullee mee ishee arrabsan guyyaa tokko yoo takka illee ishee arrabsan maaliif ana qofa irratti xiyyeeffachuu sirrii miti isiillee osoo arrabsanii baay'ee natti tola. Isin amma yeroo hunda na kofatte jechuudha dhugaa rabbi koomitti dubbisa anuma koflaa oolte jechuudha baay'ee gadda guddaan na dhagame jira baay'ee tokko aaree jira. Iddoo jiru kanattu karaa deemuu dadhabee nama maaliif yoo jettan mucaan kun mucaa deemgadda mucoota irra waan akkana hojjetee akkam jedhanii namni qubaan nama mul'isaa jechuudha. Dhugaa jedha. Namni qubaan nama mul'isuu eegalee jira jechuudha. Kanaafuu wanni akkanaa kun waan sirrii miti. Waan akkanaa piraankii akkana deebisee narra hojjetiin. Hojjetee uummata keenyaafuu sitti hima jechuudha. Inni isu dhugaa rabbi. Dhugaas hin jedha. Wanni akkanaa waan baay'ee nama wanni wadachiisu. Namoota biraa dabree warri keenyallee arganii jiran jechuudha. Waadaa galuu uummata dirqama. Warri keenyallee arganii jiran jechuudha. Akkamitti naa dabalanii dhugaa yoo isinitti hime akkamii waan akkanaa hin barbaadu jettaa jedhanii naan jedhanii. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya galatooma ulfaadhaa isin jenna ammallee nu jajjabeessa waan nu isin hojjechuu qabnu waan kana akkana nu hojjedha nu jedha waan akkana hojjetina nu jedhaati karaa koomentiitiin beeksisaa isin jenna. Kiyya waan karaa badii yoo nu irra jiraadhe gama kiyya na arrabsaa waan barbaadan
yoo isin naan jettan isin irraa fudhaa isinitti illee aaru rakkoon qabu jechuudha. Maaliif namni gama aartii keessa jira aartii guddisuu jira waan ta'eef waan isin naan jettan hundaa baadheetuma danda'eeti hojjedhaa jechuudha. Kanaafuu gamanumaan gama Kanaaf hordoftoota keenya isumatu balleessaa qabaa. Ammallee dabalaa arrabsaanii. Isa wajjin na jirta jechuudha. Immoo yoon balleessaa qabaadhe na gorsan. Badii guddaa qabdi. Wanni dheengadda badii kana guddaa fidee isiidha jechuudha. Isiillee arrabsaan dhugaa rabbiin qofa arrabsinaati. Mee garaa isin nyaadhu walla. Haraam aleekum. Garama isin nyaadhu mee arraba kana hunda. Maaliif isin na koffu jirti waan ta'eef anillee mee guyyaa tokko itti koflu qaba. Isiillee na arrabsaadha. Akkasii gamanumaan warroonni mana keenyaaf haaraa taatan chaanala keenyaaf haaraa taatan jechuudha. Maatii nuuf taatan kabajaadhaan guddaa isin gaafanna. Kana caaltullee kana dura xiqqoo irraa dhaabnee turre xiqqoo yeroo hojjennee beeknu. Amma immoo caaltullee waan ajaa'ibaa tokko qabattee isin dhufu jirti jechuudha. Gamanumaan. Hordoftoota kabajamtoota keenya chaanalli koo illee amma ammaatti naan goonee. Sabiskiraabiin guutee jira. Sa'aan naan qataa. Kanaafuu akka isaatiin isii guutuudhaaf viidiyoo babbareedaa qabadhee dhufaa jira. Yoom? Samoona kana. Viidiyoo babbareedaa qabattee isin dhufaa jirti caaltuuni. Gamanumaan akka hordoftan kabajaa isin gaafanna. Viidiyoon garagaraa kun waan akka malaati. Piraankii diraamaa. Tole piraankii fi waan garagaraa isin qabattee dhufaa jirti jechuudha caaltuuni. Akkasuma akka hordoftanii akka jabeessitan kabajaa guddaa isin gaafanna. Warroonni mana isiitiifis maatiin taane maatii akka taataniif. Gamanuma isin beeksisna galatoomaa farda kabajamaa isin jenna.